Malik Ambar ilmi Oromoo garbummaan gurguramee biyya Hindii durii keessatti mootii jabaa ta'e eenyu? Malik Ambar. Namni seenaa garboota gurguramanii keessatti bakka addaa qabu Malik Ambar ilma Oromoo seenansaa haga inni ga'u hin himaminiifidha. Malik Ambar yeroon inni jiraate walakkaa jaarraa 16ffaati hanga gurmaana jalqabaa jaarraa 17ffaa ture. Erga duulli biyya deeffannaa Oromoo jaarraa 16ffaa dhumate booda Malik Ambar naannoo magaalaa Harariitti bara 1548 maatii Oromoo irraa dhalate. Maqaan maatii isaa jalqaba baasaniif Chaapuu jedhama ture. Chaapuun maatii harka qalleessarraa dhalate. Bara inni dhalate san keessa daldalli garbaa isleef baratamaa fi ho'aa ture. Waggaa yoo xiqqaate namoonni 10,000 ol ta'an baha Afrikaa kanarraa fudhatamanii akka garbaatti Hindiyaa, Arabiyaa, Chaayinaa fi Pershiyaa yookiin Iraan har'aatti gurguramu ture. Rakkoo dinagdee cimaa qaban irraa maatiin ilma isaanii gabaa garbaatiif akka dhiyeessan galmeeleen seenaa tokko addeessanis isaan hafan ammoo akka tiksummaa beeladoota irraa dirqeen fudhatameetti kan dhiyeessanis ni jiru. Chaapuun ijoollee ta'ee akka garbaatti fudhatame. Warri isa bites fudhatanii galaana diimaa ceesisanii magaalaa Mookaa Yamanitti argamutti nama galii giddu galeessaa qabutti dabarsanii gurguratan. Mookaan yeroo sanatti magaalaa balbala galaanaa yookiin poortisiitii sochii daldalaa ho'aa qabdu turte. Mookaa erga ture boodas namni isa bulchaa ture fuudhee gara magaalaa Baagidaad geesse. Baagidaad yeroo sanatti magaalaa giddugala beekumsaa, diinagdee, saayinsii fi qaroomaa addunyaa Islaamaa turte. Baagidaaditti daldalaan Qaasim jedhamu Chaapuu nama Yamanitti isa bulchaa ture irraa bitatee horachuu eegale. Qaasim Baagidaaditti Chaapuu afaan Arabaa barreessuu fi dubbisuu akkasumas Quraanaa fi barnoota amantii barsiisee daandii amantaa Islaamaa irratti guddise. Dandeettiin Chaapuun waaqayyabachuu fi hubachuu irratti qabu baay'ee waan isa dinqisiiseef Qaasim Chaapuu maqaa Ambar jedhu baaseef. Ambar jechuun hiikaa nama hubataa yookiin xiinxalaa cimaa yookiin intelligentiiwwan jedhu qaba. Qaasimis Ambar yookiin Chaapuu galaana Arabiyaa ceesisee garba Hindii irraan fuudhee biyya amma Hindii yookiin Indiyaa jedhamtu fidan. Yeroo san biyya amma Indiyaa jedhamtu akka mootummaa tokkotti hin turre. Naannoon tulluuwwan Dekkaan Hindii keessatti argamu mootiiwwan yookiin sulxaanota 5 kan Beerar, Bahamen, Bijabuur, Golkondaa fi Ahmad Nagar jedhaman qaba ture. Chaapuun yookiin Ambar lafa mootiiwwan 5 Dekkaan kana keessa kan Ahmad Nagar jedhamtutti nama isa horataa ture yookiin Qaasim wajjin dhaqan. Qaasimis nama ministeera mootii yookiin sulxaanotaa Ahmad Nagar keessaa tokko kan ta'e Chengiizii jedhamutti dabarsee gurgurate. Mootiiwwan yookiin sulxaanonni Dekkaan 5 kun barasan gara kibbaatiin Impaayera Mongool irraa yaaliin weeraraa cimaan deddeebiin isaan mudataa ture. Akkasumas ofii isaaniitti wal mooyatanii wal hubachuuf lola adda addaa walirratti godhu ture. Lola aangoo fudhachuuf godhame keessaa tokko irratti horataan Haaraan Ambar ministeerri sulxaanotaa Ahmad Nagar keessaa tokko kan ture Chengiizii bara 1576 ni ajjeefame. Kana hordofee Ambar yookiin Chaapuun garba ta'uu irraa gara nama bilisaatti dhufe. Ambar erga garba ta'uu jalaa bahee bilisummaa qabaate booda loltoota maallaqni kaffalamee fi lolan ofii isaatii leenjisuu jalqabe. Suutuma jedhee loltoota ciccimoo gugsii fardaatiin loluu danda'an 150 qabaate. Jidduu bara 1576 hanga bara 1595 Ambarii fi loltuuwwan inni leenjise kun sulxaanota Dekkaan Hindii keessaa Bijapuur fi Golkondaa jedhaman keessatti hokkoraa fi fincila ka'u kaffaltiin kaffalamee fi to'ataa turan. Booda irra dandeettii addaa hokkora ka'u to'achuu irratti agarsiisen maqaan Malik jedhamu ida'amee fi san boodas Malik Ambar jedhamaa waamamuu jalqabe. Jidduma bara kanaa dubartii Karimaa jedhamtu fuudhee isiirraa ilmaan 4 hore. Bara 1595 Impaayerri Mogul sulxaanota Dekkaan keessaa kan inni itti jalqaba dhaqee sulxaanota Ahmad Nagar weeraraan qabachuuf waraana jalqaba. Malik Ambaris loltoota qabuun dabalata ummata sulxaanota Dekkaan keessa jiran dammaqsuunii fi hidhachiisuun waraana 7,000 ta'u horata. Bara 1597 yeroo Impaayerri Mogul mootitti Ahmad Nagar yeroo sanii injifatee turetti Malik Ambar dhageettii dandeettii waraanaa fi fudhatama qabutti fayyadamuun warra Mogul erga ari'ee booda inni sanyii mootirraa waan dhalatiniif bulchuuf fudhatama waan hin qabneef maatii sulxaanotaa keessaa mucaa tokko akka sulxaana mootii Ahmad Nagar ta'u godhe.
Mucaa mootii akka ta'u godhe kanattis mucayyoo isaa itti heerumsiise. Achi haala kanaan innis miseensa maatii sulxaanotaa ta'e. Mucaan akka sulxaanatti yookiin mootitti aangoo irra haa taa'u malee murteewwan siyaasaa fi dinagdee murteessoo kan dabarsuu fi ajajuu Malik Ambar ture. Bara 1605 Malik Ambar mootota shanan Dekkaan tokkoomsuun waraana cimaa loltuuwwan 50,000 qabu erga horatee booda impaayera jabaa yeroo sanii Mogul Empire lafa Dekkaan isaan qabatan irraa ari'uun bilisa baasuu danda'e. Erga isaan ari'ee booda magaalaa bareedduu yeroo sanii Kirkii yookiin Kulaadbaad jedhamtu ijaare. Magaalaan tunis masaraa mootummaa babbareedoo ta'an, iddoowwan bashannanaa fi fincaa adda addaatiin akkasumas sochii dinagdee ho'aan guddataa dhufuun jiraattota 200,000 ol horatte. Malik Ambar magaalattiitti ujummoo sarara bishaanii diriirsuun magaalaa jireenyaaf gaarii fi filatamtuu akka taatu godhe. Bara 1610 mucaan inni akka mootitti irra kaa'ee mucattii isaa itti heerumsiisee ture sun sakkoo badee intala biraa fuudhee intala fuudhe san wajjin jaartii isaa tan duraa intala Malik Ambar san diinoffachuu jalqabe. Malik Ambaris mootichaa fi jaartii isaa haaraa san summiidhaan dhabama isaan gochuun ilma mootichaa kan mucattiin isaa deettu kan inni akaakayyuutti ooluuf mootii akka ta'u gubbaa irra kaa'ee ofii bulchuu itti fufe. Warri maatii sulxaanotaas akkan komanneef faayidaa adda addaa kennaa fi lafa raabsefi. Warri impaayera Mogul yeroo irra deebin sulxaanota Dekkaan Ahmad Nagarfaa weeraruuf ka'an Malik Ambar lolee lolchiisee afoo dhaabbachuun isaan dhaabsise. Kanatti aaree mootiin Mogul yeroo sanii suuraa Malik Ambarii fi isaa kan inni yookiin mootichi Mogul Malik Ambar xiyyaan itti waraanu hojjisiifatee masaraa isaa kaayee ture. Garuu akka hawwasan argee Malik Ambar waraanee ajjeesuus ta'ee mo'achuu hin dandeenye. Malik Ambar magaalaa ofii ijaare Kulaadbaad keessatti soodduu guddaa ijaarrate. Oduma bulchaa jiruu bara 1626 dhukkubsatee du'aan boqate. Soodduun isaa yeroo ammaa kanalleen magaalaa Hindii Kulaadbaad jedhamtu keessatti argamu keessatti awwaalame. Soodduun kun ammas kan jiru yoo ta'u Hindii keessatti akka hambaa seenaa murteessaa tokkotti ilaalamaa jira. Malik Ambar ilma Oromoo garbummaan gurguramee mootii biyya Hindii ta'ee dhageettii fi dhiibbaa guddaa geessisaa ilma turedha.